Ethiopian biologists biologistoota Ethioopiyaatii fi and their contributions akkasumas hirmaannaawwan isaanii kana kan waliin laalluudha guyyaa irraan tanaa jechuudha. Series of the Ethiopian jechuun saayintistoota Itoophiyaa sadii fi and their contributions akkasumas their discoveries akkasumas qorannoowwan isaanii wajjin kan waliin laalluudha are given below armaan gaditti nuu kennamanii jiran jechuudha. Isaan sadeen sun isaan sun eenyufaadha? Professor Yelamtsahay Mokonnin. Professor Yelamtsahay Mokonnin is a biologist. Isin biologistiidha and an academic member of staff at the Department of Biology. Departmentii biology irratti jechuudha. Faculty of Science Addis Ababa University. She has worked isheen tun hojjettee hojii qabdi jechuudha. In this departmentii kana keessatti for the last 30 years jechuudha, waggoota 30. She received isheen tun akkasumas fudhattee jirti jedhe her PhD isidha. PhD specializing isidha in women physiology. Maal keessatti? Women physiology keessatti fudhattee jirti jechuudha. From the University of Heidelberg in German. Heidelberg Germany keessa jiru kana keessatti jechuudha. One of her research areas is the assessment of the impact of chemical pesticide hazards on women. Ilma namaati irratti keemikaalota hazardii qaban, dhiibbaa qaban kana qorattee akkasumas jechuu isheen. This research qorannoon ishiidhaa kun this research covers almost all government farms including hunda of keessatti qabate jechuudha. Maal all government farms mootummoota takka immoo governmentoota qonnaa jechuudha. Including the upper Awash agriculture farms and some private horticulture farms in Rift Valley region keessatti jechuudha. The other area of her research iddoon biraa immoo isiin qorannoo keessa gaggeessite is the use of plants biqiltoota fayyadamtee as medicine against women and animal disease akkasumas jechuudha wantoota qorichoota ilma namaatirraa dhibee ittisan kan biqiltuurraa hojjetamuu fi and animal disease dhibeewwan animaalota irraa jechuudha. Professor Yelamtsahay has published over 100 scientific papers in reputable journals in areas of plants of medicinal and nutritional value in vivo and in vitro physiological tests of useful plant extracts, assessment of health akkasuma jechuudha isiin health hazards to women wantoota dhibee fidan ilma namaati irratti animals and the environment ilma namaati irratti animaalii irratti bineeldota irratti and naannoo irratti illee jechuudha. Environment naannoo irratti illee wanta hazardii fiduu danda'an jechuudha. Advocacy and collaborative work for the promotion of safe hojii maalii irratti collaborate work for promotion of safe promotion wani safe gochuu kanarratti and sustainable akkasumas sustainable use of natural resources kana itti fayyadama isaa haala gaariin akka fayyadamaniif to name but few. Isheen tuni done notable research on medicinal plants especially eesara qorannoo goote especially keessattuu on moringa istinoofitaala kanarratti or shifarraahu alakkoo shakattallee ijaa maqaa isaati jechuu kunillee. Lamaffaan Dr. Akililuu Lammaa. Dr. Akililuu Lammaa
Schistosomiasis is a common parasitic disease. Dhibee commonidha jechuudha. Parasitic disease dhibee maxxantuudha. Maqaa isaa kan waliigalaati. It affects inni miidhee 200 up to 300 million people in Africa. Ummata Afrikaa keessa miliyoona 200 haga miliyoona 300tti kan miidhe, including Ethiopia illee keessatti qabate. Some South America, America kibbaatis, Asias and parts of the Caribbean. Kutaalee Caribbean raataatis. It is caused by parasitic flatworms. Dhibee maxxantuu flatworm tanarraa immoo flatworm tanaan jechuudha. Which spend part of their life cycle in fresh water. Isiin kan jiraattu eessa keessa jechuudha. Jireenyi ishee eessa keessa? Fresh water snails. Bishaan qulqulluu ta'e keessa jechuudha snailsiin kun. And part in women's. Kutaa qaama lamaarraa taatee keessa illee ni jiraate jechuudha. Anyone working or playing in shallow fresh water is at risk. Once inside a person, the parasite is mature. Parasite maxxantuun tun mature ni taatanii bilchaatti and produce ni oomishte eggs filleewwan isii which are passed out in the urine ni baate in the urine fincaan keessatti ni baate and feces akkasumas udaan keessatti ni baate. They also infest. Akkasumas feces jechuun kun sagaraa jechuudha. They also isaan kun akkasumas infest the blood vessels. Maal ni miidhanii ujummoolee dhiigaa, liver through kidneys, kalee, bladder akkasumas afuuffee fincaaniitii fi under their other organs qaamawwan birootillee kan ni miidhan jechuudha. The body sets up an immune reaction and an infected person can become weakened. Garamitti dhufa jechuudha. Ilmi namaa keessa kana miidhame kun gara dadhabinaatti dhufa jechuudha. Dhufuu danda'a. And ill for many years. Boodarra waggoota hedduun boodarra du'uu danda'a. Some of the most important work in finding hojiin irra caalaan haalaan barbaachisaa ta'e in finding way of controlling this parasite. Dhibee parasite kan raammoo maxxantuu sana akkamitti to'anna kajarratti qorannoo godhan barbaadan. Which is effective but does not cost too much. Gatii guddoo hin baasan jechuudha. Was carried out. Ishee kanarratti hojjetaa ture osoo gatii guddoon baaseen by Dr. Akiliiluu Lammaa. Eenyuun? Dr. Akiliiluu Lammaadhaan jechuudha. One of Ethiopia's most renowned biologists. Biologistii Itoophiyaadhaa beekamaadha jechuun kunis. Dr. Akiliiluu Lammaa one of Ethiopia's tokko jechuun Itoophiya's most renowned biologist. Biologistoota Itoophiyaa keessaa tokko isa jechuudha. Dr. Akiliiluu began his work. Hojii isaa kana ni eegale. In 1964 when he was investigating yeroo qorannoo godhaa ture irratti maal keessatti the fresh water snails kanarratti. Fresh water jechuun bishaan qulqulluu kan ta'e, snailsiin immoo isa cilaalluun san keessa jiraatu that carry the schistosomiasis tabaattu. Isin sun a parasite around Adwa. Naannoo kamitti? Naannoo Adawaatti jechuudha. In northern Ethiopia, kaaba Itoophiyaa kanatti. Hiisoo inni kun ni argee woman washing clothes, dubartii uffata dhiqaa turte takka in the water bishaan keessatti. He noticed, ni hubate inni kun that downstream of the washing party there were more dead snails.
Geessiin akka isaan du'aa turan ni hubate. Maarree Snailiin cilaaluun kun zaan anywhere jechuudha. Eessarraayyuu else he had collected bakkee dhaqee walitti qabaa ture hundarraa jechuudha. The women were using dubartiin tuni fayyadamaa turte maal soap beedii fayyadamaa turte. Indood in Amharic maal jennaan afaan Amaaratti immoo indoodii tajaajiltutan in Amharic afaan Amaaranyatti immoo haytoo laakaa daada kaandara tajaajiltutan to make washing sads. Dr. Aklilu collected some live snails from above the washing party. Walitti ni qabe muraasa isaanii washing party and asked one of the women ni gaafatee ture woman to give him some of her indoor sads akka isiin baala indoodidhaa fayyadamaa turte gaafatee ture jechuudha. This was the start of not long after yeroo dheertuu son turinii boodarra the sads were put in the snail's container. Sadsii kana ni kaayee injured in Amharic paatalola dada kan daraa tajaajiltoonni itoo make washing sads maalumtee oomachoota ka uumu jechuudha. Dr. Aklilu collected some live snails from above the washing party and asked one of the women to give him some of her indoor sads. Akka isaaf kennitu gaafate jechuudha. Maal oomachoota indoorii kanaa muraasa jechuudha oomacheesiidha. Not long after the sads jechuun yeroo eertuu son turin yeroo xiqqoo boodarra were put in the snail container. Snail boodaa cilaalluun tun konteenara cilaalluun keessa jirtu tana rani kaayee all the snails died. Hundi cilaalluudha ni duduute jechuudha. This was kun immoo maal ta'ee ture the start of years of work for Dr. Aklilu. Dr. Akliluudhaaf jalqaba hojii isaatii ta'ee jira jechuudha. Back in the laboratory innis akkasuma gara laboratoriitti deebi'eeti he showed agarsiisa that if indoor berries were dried, crushed and diluted in water they would kill snails. Akka snailii ajjeesu. Maal snails jechuun kun cilaaluuwwan at very low concentrations. Concentrationii xiqqaadhaan jechuudha. Concentrationii baay'ee xiqqaa ta'uu akka isa kana ajjeesu hubatee agarsiise jechuudha. Other scientistoonni biroo carried out similar investigations. Qorannoowwan wal fakkaataa godhanii turanii and got the same results. Bu'aa akka isaa argatanii turan. Bu'aa akkana argatanii turan. Ta'ii akka amma isa kanaa osoo hin taane tabiraa jechuudha. Isaanis if the freshwater snails can be controlled, the spread of other scientists carried out similar investigations and got the same results. If the freshwater snails can be controlled, bishaan qulqulluun cilaalluuwwan keessaa qaba kun yoo ni to'atame, the spread of schistosomiasis can be greatly reduced. Maal ta'anii ni hir'atanii jechuudha. Greatly reduced. Baay'ee haalaan hir'isan jechuudha. The World Health Organization jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa recommended ni gorfame a chemical molluscicide a compound that kills jechuun molluscs including snails illee keessa qabate mollusca warra jennu kun but garuummoo it was extremely expensive. Maal ture baay'ee qaalii ture jechuudha. Expensive ture. Indoor works well. Hojiin indooriidhaa kun gaariin ta'e jedhu it is cheap. Inni maali rakishaa and well known akkasumas beekamaadha jechuudha by local people. Naannoowwan uummataatti jechuudha. Naannoowwan uummanni jiraatu who are likely to use it
haalaan akka isaan itti fayyadaman jechuudha. And it is environment friendly. Akkasumas naannoo isaaniitti maal isaanii fi hiriyyummaa qaba. As it breaks down naturally within about 2 days. Dr. Akililuu Lammaa worked ni hojjeta jira for many years waggoota hedduudhaaf to convince saayintistoota kan godhuuf saayintistoota wajjin waliigaltee uumuru all around the world that his ideas yaada isaa kanaa wajjin would work hojjetaa turedha. Trials using fayyadamaa ture trials using locally collected indot showed ni garsiise that using the molusicide worked before the water was treated. Osoo ni fi bishaan hin qulqulleeffamin ture jechuudha. 50% of children 1 up to 6 years old were infected miidhamaa turan jechuudha. Percentage 50. After treatment eegamoo bishaan qulqulleeffamee boodarra immoo only 7% were infected. Percentage 7 qofaatiitu miidhame jechuudha by the flatworm kana jechuudha. Dr. Akililu's results. Dr. Akililu immoo result bu'aan isaan were published in journals around the world. Naannoo addunyaa irratti ni maxxanfame. He found that the best species of the soapberry plant under developed programs ni guddatee jiru sagantaawwan isaan for local communities naannoowwan uummata naannoo isaa jiraatu hawaasa naannoo isaa jiraatu to treat their water bishaan isaanii akka isaan qulqulleeffataniif. Eventually people were convinced namoonni waliif ni galan and the use of indoodii kana fayyadamuu irratti based molusicides is spreading throughout Africa and beyond. Haalaan bal'ataa waan tureef jechuudha. Isa keessatti Afrikaa keessattii fi naannoo isaaniitti. He has been honored and recognized in many difficult ways both in Ethiopia and around the world. Naannoowwan addunyaa irratti illee for his work hojii isaa kanaaf amanamaa fi honored jechuun amanamaa fi and recognized beekamaa jechuudha. In many different beekamtii argate jechuudha. Staffaan Professor Gabbisaa Ejjetaa. When Professor Gabbisaa Ejjetaa was born, Professor Gabbisaa yommuu inni dhalate jechuudha isa keessatti small rural yeroo inni dhalatee ni ture isa keessatti small rural village naannoo ganda xiqqaa tokko keessatti dhalate. His mother was determined. Ummaan isaanii murteessitee her son would receive a good education barnoota gaarii akka inni argatu fudhatuuf. He walked inni deeme jechuudha. He walked inni deeme to 20 miles jechuun miilii 20 deeme to school gara mana barnootaa isaatti every Sunday evening jechuun every Sunday evening. Returning to school gara mana barnootaatti every Sun jechuun guyyaa hundaa deeme jechuudha evening. Returning home on Friday yoom deebi'ee jechuudha inni guyyaa Friday deebi'ee after a week of studying eega torbaan tokkoof achitti baratee booda jechuudha. It all paid off as he joined Jimma Agricultural and Technical School and then Alamaya College. Haramaya Jove Edna Fakat. He specializes in plant breeding and genetics. Arati beekamati Professor Gabbisaa Ejjetaa did his research on sorghum. Isarratti godhe qorannoo isaa inni sorghum irratti godhe jechuudha. Sorghum jechuun pinga irratti hiikoota ni argate. His PhD from Purdue University irraa in USA keessa jirtu where he still holds yommuu inni walitti qabataa ture professorship professorummaa inni hanga argataa qabatutti jechuudha. He has helped
inni gargaaramee ture to develop guddisa Africa's first commercial hybrid strain of sorghum. Hybrid jechuun diqaalomsuudha jechuudha. Strain of sorghum. Sorghomiidhaaf, bishingaadhaaf. This sorghum variety. Bishingaan kun gosa garaagaraatu jiru. Not only needs less water. Ka bishaan xiqqaa barbaadu qofaa miti. And so it is resistant to drought. Akkasumas maalni ittisa jechuufirra hongee irraa ittisa. But hongee ni dandamata. But garuu immoo it is also yields more grain than traditional varieties. Haalaan callaa argamsiisa jechuudha. Callaan haalaan argama than traditional varieties. Maloowwan adda addaa ka traditional irra jechuudha. Aadaarra. Professor Gabbisaa Ejjetaa developed other varieties of sorghum that are also resistant to parasitic striga weed, which can destroy a big percentage of crop. Midhaanowwan hedduu Professor Gabbisa's work has made. Professor Gabbisaa kun immoo ni hojjete has made very big difference to the food availability in many areas of Ethiopia. Naannoowwan Itoophiyaa hedduutti jechuudha. And other African countries. Biyyoota Afrikaa kan biroo keessatti illee jechuudha. His varieties yield up. Garaagarummaan callaa isaa gudatee 10 times. Meeqaan 10 times jechuudha. Dachaa 10 more than others kan biraatirra. In 2009 bara 2009 keessa Professor Gabbisaa Ejjetaa was awarded ni badhaafame the World Food Prize. Badhaasa eessarraa awarded the World Food Prize irraa jechuudha. Dhaabbata nyaata addunyaarra which is the most prestigious agricultural prize in the world. He has also been awarded akkasumas badhaafamee ture the National Hero Award of Ethiopia. Gootota Itoophiyaa biyyattiirraa jechuudha. National Hero Award of Ethiopia irraa for his work hojii isaa kanaaf in science. Hojiin saayinsii keessatti godhe kanaaf and teknooloojii kanaatiif jechuudha. These are just some of the many renowned Ethiopian biologists who have carried out work of great value both in Ethiopia and across the world. Addunyaa irratti illee you will have the opportunity carraa siif qaba jechuudha. Ati carraa qabda to find out more about some of the other scientists. Waa'ee saayintistoota biroo maal gochuudhaaf barbaaddettudha find out gochuudhaaf. Scientists with your teacher in activity 1.1 kanarratti jechuudha. Barattoota keenya egaa unit summary kanas wantootuma nuti yeroo barnoota keenya paartiiwwan dabarte keessatti waliin laallisan dudubbataa isa kanas numa laaltanii kanatti aansuudhaan gaa review questionii kana kan waliin laallu ta'a jechuudha. True false right true for correct statements. Wanni kun yoonii fi sirriidhaan dhugaa and false for incorrect yoonii fi incorrect ta'an jechuudha. Yoonii fi soba yoonii fi dogoggora ta'an immoo soba jechuudhaan deebisna jechuudha. On the space provided iddoo duwwaa nuuf dhiyaate irratti jechuudha. Iddoo duwwaa nuuf dhiyaate irratti jechuudha. Waan tokkoffaan akkam jedha X-ray was discovered. X-rayin kuni discovered ni jechuun ni qoratame ni argame takka immoo by Frederick Betting kanaan in 1895 false dha jechuun inni kuni false dha jechuun. Maaliif false ta'ennaan eenyuun argame by Frederick Betting osoo hin taane
by Wilhelm Röntgen argame jechuudha. Wilhelm Röntgen argame jechuudha. Lammaffaan biochemistry deals with the chemical reactions that take place in living organisms. Kun immoo turuudha jechuudha. Sadaffaan microscopy was discovered. Meeshaan microscopy jedhamu kun kan argame by Theodor Scan kanaani in 1838 je. Kunis falsiidha jechuudha. Maaliif falsi ta'e? Meeshaan kun kan argame eenyuuni? By Jensenii fi Leeuwenhoekiin argame jechuudha. Afuraffaan genetics is the study of heredity. Waa'ee dhaaltummaatii fi and variation waa'ee garaagarummaati qorata genetiksiin kunis turuudha jechuudha. Shanaffaan the scientific contribution of Professor Gabbisaa Ejjetaa is on the application of indole to control bilharzia. Dirreetaa false. Maaliif false ta'e? Professor Gabbisaa Ejjetaa waa'ee maarratti? Waa'ee sorgomii irratti jechuudha. Waa'ee sorgomii irratti jechuudha. Waa'ee bishingaa irratti qorannoo godhe malee inni waa'ee indoodii hin dubbanne. Waa'ee indoodii kana eenyutu dubbate? Akiliiluu Lammaadha jechuudha. Akiliiluudha jechuudha. Akiliiliitu indoodii irratti argate jechuudha qorannoo. Matching is the description of field study given under column A with the field study given under column B. Underwrite the letter of your answer on the space provided. The study of insects. Why insecti dah kor? Why ilbiisota dah kor? Tu eenyu inni barannee entomology dah korata. Entomology dah jechuudha. Embryological development of the fetus. Why guddina maali? Why guddina fitasiidha. Fitasi jechuun immoo waa'ee guddina miccirii jechuudha. Takka immoo ilmoodha. Maaltu qorata? Embryology jechuudha. Cytology jechuudha. Cytology. Sorry. Embryological development of fetus waa'ee maali eenyu qorata? Embryology makana qorata jechuudha. Ifama. The study of tissue. Waa'ee tissue dhaan immoo kan qoratu eenyu? Histology jechuudha. Histology dha jechuudha. The study of mixed agriculture. Agroforestry kana qorata jechuudha. Agroforestry. The study of cells. Cytology dha kun immoo. Cytology dha jechuudha. Kana ta'a multiple choice. Choose the best answer from the given alternative. The evolutionary history of an organism is known as maal jennaani? Phylogeny dha jechuudha. Who discovered the circulation of
blood. Circulation of blood eenyu qorate? Renal nafis. Renal nafis kana qorate. The study of the internal structure of an organism is anatomy dha jechuudha. Waan keessa caasana qoratu eenyu anatomy dha jechuudha. Afuraffaa anatomy is the study of maal jenne? Body parts. Who is regarded as the father of genetics? The father of genetics kan ta'e eenyu? The father of genetics kan ta'e Scottish Navel. Who first discovered the germ theory of disease? Germ theory of disease eenyu jalqaba qorate? Louis Pasteur. Louis Pasteur kana qorate jechuudha. Who discovered vitamins? Why vitamin kana jalqaba argate eenyu? Jalqaba argate Frederick Hopkins. Frederick Hopkins. Isa kan. Bilharzia is caused by dash. Parasitic flatworms. Parasitic flatworms. Short answer. Kitaaba keessanirraa laala kanatti aansuudhaan part 2 plants kan jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Hagasittuu nagaan nuuf tura. Qonna gaarii.